Tole egaa akkam jirtu nagaa keessanii arras egaa akkuma yeroo kaanii waa ta'e irratti qabxii ta'een isinii kaasaa. Innis immoo waa'ee saala daa'ima gadameessa keessa jiru akkamiin baruu dandeenya kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Karaa lamadhaa kan hin qabadhee jiru inni jalqabaa karaa saayinsaawaa hin taanedha. Kan lammaffaa immoo karaa saayinsaawaa ta'e akkamiin beekna kan jedhudha. Kan jalqaba laallu karaa saayinsaawaa hin taane yookaan immoo karaa mallattoo yeroo ulfaa agarsiisu irratti hundaa'uudhaani. Hawaasni hedduun akkamitti yaada akkasumas immoo qorannoon tokko hagam haga ta'e ta'uu danda'anii agarsiisu kan jedhudha. Kan jalqabaa tuttufuu baay'achuun carraa saalli daa'imaa dhiira ta'uu ol kaa'adha jedha. Morning sickness jiraannaan. Kun egaa tuttufuu baay'isuudha. Haa ta'u malee haqqeen baay'achuun haqqee jechuun hyperemesis gravidarum kan jedhu tuttufuuf haqqeen tokko miti. Tuttufuu qofa taanaan carraa dhiirri ta'uu ol kaa'adha. Haa ta'u malee haqqeen baay'annaan ol deebisuun baay'ee baay'atee sadarkaa hospitaala geessuu sadarkaa ciibsuu geenyaan saalli daa'imaa dubara akka ta'e agarsiisu. Haa ta'u malee kun egaa parsantaa 100 miti. Carraa isaa xixiqqoo ol kaa'a kan jedhudha malee 100% sadha jechuu miti. Akkasumas dhaannaan onnee kan saalaan dubara ta'an ni ariifata. Fetal heartbeat is fast in a gender that is female. Daa'ima garaa keessa jiru dhaannaan onnee sana ariifata taanaan daa'imni sun saalaan dubara ta'uu dandeessi kan jedhu carraan akkasii jira jechuudha. Kana malees immoo yoo garaan ol guddate saalli daa'imaa dhiira. Ol jechuun ol ka'ee yoo guddate gara oliitti yoo guddate garaan haadha. Yoo garaan immoo gara gadiitti guddate immoo saalli daa'ima gadameessa jiru dubara kan jedhan jiru jechuudha. Ol guddachuuf gad guddachuun isinii galadhee yaada. Garaan haadhaa kan guddata roolfaa. Haa ta'u malee gara oliitti yoo guddate dhiira gara gadiitti immoo gadi rarra'ee gad guddate saalaan dubara jedhanii kan kaa'an jiru. Haa ta'u malee kun egaa parsantaa 100 miti kunis egaa. Garbiraan baakingi soodaa kan jedhamu jira. Beekingi soodaan kun maal godhu beekingi soodaa fincaan walitti makuudhaan fincaan haadha sana yoo babil foorm godhe yoo koffaa'e dhiiradha jedhu yookaan dubara jedhu yoo babiliin foormiin ta'u ta'e yoo koffaa'in hafe. Akkasumas immoo yeroo ulfaatinni haadhaa hedduu dabalaan saalaan dhiira ta'uu danda'a kan jedhu jira. Haa ta'u malee ulfaatinni xiqqoo qofa dabalaan carraan dubara ta'uu ol kaa'e kan jedhan jiru jechuudha. Akkasumas immoo yeroo ulfaa waan mi'aawoo nyaataman hawwuun food craving kan jedhamu jira. Dubartoonni yeroo ulfaa wantoota adda addaa hawwu kana keessa nyaata mi'aawaa swiitii kan ta'an yoo hawwanii carraan saala daa'ima gadameessa jiru dubara ta'uu ol kaa'adha. Yoo waan ashaboof barbaree salty and spicy food waan ashaboof barbaree itti baay'atan yoo hawwan immoo carraan daa'ima gadameessa jiru dhiiradha kan jedhan jiru jechuudha. Akkasumas immoo amalli haadhaa yeroo ulfaa baay'ee jijjiiramnaan daa'imni gadameessa jiru dhiira kan jedhan jiru. Mood swing hangi ta'e amalli jijjiiramuu jira haa ta'u malee baay'ee swing yoo ta'e baay'ee jijjiiramtee yerootti carraan daa'ima gadameessa jiru dhiira ta'uu ol kaa'adha kan jedhan jiru jechuudha. Haa ta'u malee kun egaa saayinsaawaa miti parsantaa 100 miti. Karaa saayinsaawaa ta'een jechuun egaa almost parsantaa 100 hanga ga'u jechuudha. Kan yeroo hedduu ittiin beekamu saala daa'ima gadameessa jiru yeroo ulfaa altiraasaawundi ilaaluun baruun kan baramedha jechuudha. Kun egaa karaa saayinsaawaa ta'edha. Carraan saala adda baasus hanga parsantaa 100 gahaa kan jedhan jiru jechuudha. Kun maratti hundaa'a tokko yeroo altiraasaawundiin sun hojjetame. Altiraasaawundiin naannoo torban 18 hanga 22 gidduutti hojjetamnaan carraan saala adda baasu baay'ee ol kaa'adha. Torban 18 naannoo ji'a 4 ji'a 5 ulfa naannoo sanaa hojjetamnaan carraan saala adda baasu ol kaa'adha. Kun immoo maalirratti hundaa'eeti qaama saalaa dhiiraa altiraasaawundii irratti sirriitti waan mul'atuufi. Qaamni saalaa sirriitti yoo mul'ate dhiiradha yoo qaamni saalaa mul'atu immoo dubaradha jechuudha daa'imni garaa jiru. Haa ta'u malee wanti kun parsantaa 100 detect godhaa adda baasa jenneerra yoomi kan dogoggoruu danda'u. Yoo jennee ilaalle altiraasaawundiin ilaalamanii yeroo hedduu dogoggorri ni mul'ata. Dhiira na jedhee haa ta'u malee daa'imni dubara ta'ee kan jedhan jiru. Akkamiin dogoggoramuu danda'ama kan jedhuufi jalqaba ji'a 3 jalqabaa yoo dalagame. Ulfi ji'a 3 jalqabaa keessatti osoo torban 12-13 hin darbin yoo hojjetame altiraasaawundiin sun dogoggoruu danda'a. The ultrasound was done during the first trimester. Kan lammaffaa qaamni saalaa uumamaan yoo rakkoo qabaate genital anomalies yoo jiraate rakkoo qabaate mul'achuu dhiisuu yookaan rakkoo fiduu danda'a jechuudha.
Akkasumas immoo qaamni saalaa haala taa'umsa mucaan yoo dhokate. Kun egaa yeroo hedduu yoo ulfi ji'a 3 jalqabaa ta'edha. Haa ta'u malee ji'a 4-5 booda haalli taa'umsaallee hin dhorku jechuudha arguu. Gara biraan dandeettii yookaan muuxannoo ogeessa altiraasaawundii dalagee irratti hundaa'a. Malee altiraasaawundiin parsantaa hedduu adda baasuu danda'a jechuudha. Altiraasaawundiidhaan alattis kanneen dalagaman jiru. Saala daa'imaa adda baasuuf haa ta'u malee kan ammaaf beekuu qabnu kanumadha. Kan yeroo hedduus dalagamu kanumadha. Karaa saayinsawaa waan ta'an kan fayyadaman suni guutummaa guutuutti parsantaa 100 miti. Haa ta'u malee hanga ta'e probabilitiin isaa ol ka'aa kan ta'e filadhee isin dhiyeesseera. Kan sirrii ta'e garuu altiraasaawundii naannoo ulfa ji'a 4-5 dalagamedha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Waa'ee saala daa'ima gadameessa jiru ilaalchisee kan hin qabadhee jiru kanumadha. Turtii gaarii.